Dargiis, bara Minilikis, bara Haile Sillaasees, bara TPLFis, har'a yeroo PPs maqaa Itoophiyaatiin humni ijaaramu, tiikni ijaaramu, dabballeen ijaaramu, qaamni mootummaarraatii miindaa nyaatu hundi diina Oromoo ta'ee yerootti argametti keessa jirraa jechuudha. Kana keessa kan nuti itti baanu Oromoon kan kooti kan jedhu, kan itti abdatu, kan itti amanatu humna mataasaa, tika mataasaa, jaarmiyaa mataasaa kan Oromoo maqaa dhahatee dhiiga Oromoo dabarsee kan hin gurgurre, lafee Oromoo kan hin cabsine, qabeenya Oromoo kan hin saamne humni akkasii nu barbaachisaa isa jedhutti amanneeti kanaan hojjechaa turre ammas kanatti jirra. Oromoonis immoo kanaati alattis immoo filannoo biraa qaba jennellee hin amannu waan ta'eef kana keessa jirra jechuudhumaaf gabaabumatti. Ulfaadhu obbo Ittafaa mee adde Ayyaantu ganna 40 dabran adde bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jaaree deeggarsa hawaasaa hirmaachisee qabsoo hidhannoo adeemsisaa ture. Erga jijjiiramni dhufee humni waraana bilisummaa Oromoo kun dhaaba jalan jiru isin ammoo humna kana deeggaruudhaaf filattanii sochirra akka jirtanidha kan amma haasaa obbo Ittafarraa hubadde. Mee amma maalirra jirtan kallattiidhaan ajandaa keenya isa duratti haaseen nuti. Galatoomi Badri Yusuf jiraadhu isinilleen arraan tana gaafii fi deebiidhaa fi bultuun gubbatti nu afeeruu keessaniif ulfaadhuun siin jaa. Odoon kanatti hin seenne dura wooma gartee jaalli kiyya jeesaniin tuquu barbaade maaliif gartee warra hidhannoo hidhate kana deeggartan ka ju'u dhugumatti warri arra hidhatee jiru kunillee hidhannoo saniif yookaan gartee gaara seenanii du'anii kufanii kuffisuudhaaf haraaraa qabaataniiti miti. Dursee Oromoo jechuun tunuu nagaa jechuun fakkaatte'anii karaa nagaatiin karaa yaalii hin godhin hin jirtu Oromoon. Ijoolleen arra nuti deeggaraa jirru yookaan gargaaraa jirru tuni ijoollee karaa nagaatiin waraqaa adii fi qalama qabattee arraan tana mootummaa irraa isaan fixaa jirtu kana aangoo gubbatti ol baase. Kanarraan ijoolleen tuni filmaata dhabdee isaan bosona seenanii ilmaan keenya jechuudha. Biyya tana keessatti karaa nagaa jechuun akka farrummatti ilaalamaahu wanni karaa nagaatiin gartee furmaanni argamu jiru Itoophiyaa keessatti. Kanaaf gaarra eega ilmaan keenya biyya keessa jiranitti biyya isaanitti biyya abbaa isaanitti mirga isaanii dhabaniin bosona filatan nuti illee filmaata biraan qabnu. Obboleeyyan keenya ijoollee keenya ilmaan keenya cinaa dhaabbachuun dirqama jechuudha. Biyya nagayni gartee itti farraa ta'e kana afaan isaan beekaniin wajji haasoyne wajji dubbanna waan jedhamuun nuti illee karaa kana dhaabbanne jechuudha. Kanaafuu karaan biraa hin jiru. Ilmoo teetuu yoo jabduu jaalatta, ilmoo teetuu tajabaatte jaalatta, ilmoon teetuu guyyuu boochee yoo si galte irraan gammaddu. Eega arraan tana haalli kuntee ilmaan Oromoo fala dhabanii mala dhabanii hidhatanii bosona seenan biyya abbaa isaanii barbaaduuf akka nama Oromootti nutis dirqamaan nurra jira isaan cinaa dhaabbachuun isaan deeggaruun. Kanarraa waan ka'eef gaa akkuma jaalli kiyya dubbatetti gartee 2018 booda eega woboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa hobxaawee kophatti hafee akka diinaatti keenyummaan itti bobba'u eegale nutis filmaata biraan qabnu cinaa dhaabbanna jennee hanga har'aatti cinaa dhaabbachaa jirra. Fakkaataa fi fakkaatuu teenyaa wajjin har'a wobo deeggarutti jirra, cinaa dhaabbachuu jirra. Waan biraati hin qabne fala biraatu hin jirre falaatu kana. Kanaaf cinaa dhaabbachuu dandeenya jechuudha. Addunyaa taatu ollaa taatu yoo ati humna hin qabaanne qobbileessi kiyya jeetti namni takka namni si kabaju hin jiru. Ati humna taanaan dhiisi biyya abbaaf irratti miti. Ka biyya namaa saamuu deemuu humna qabaannaan cinaa dhaabbatan. Amma biyya abbaa keetitti ati humna qabaattee gamtaa qabaannaan wannummaan siddee garreefuu hin jirtu. Distii beelaa abbaa jala shidata jedhanii saniif har'a distii beelaa ta Oromoodhaa jala shidaa jirraa waan isin kun qaba. Tolemee obbo Ittafaa amma maalitti jirtan waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa amma irra jiru akkamitti hubattanii deeggarsa gootan ummanni immoo yaada ittiin deemtan kana akkamitti isinirraa simatee tumsa waraana bilisummaa Oromoo kana godhaa jira. Mee akkaataa isaanitti himi bal'inaan keessa isaa. Ayyee galatoome. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma beekamu har'a miti kan inni hidhannoo kan inni jalqabeen
waggoota hedduu lakkoofsiseera. Carraa Oromiyaatti seenee loluus hin argatiin malee amma erga 2018 asii gariin yeroo jijjiiramaa sana maqaa jedhamuutiin koreen itti ijaaramee waraanni hedduun gara isaanuma keessaa yoo gara biyyaatti akka galfamu taasifameera. Kun yeroo hedduu haasameera. Eertiraasiitis gara biyyaatti kan gale isaanirras gaagama hedduun gahamee agammaatti bakka buuteen kan hin beekamnes ture. Kan hundaa keessaatii muraasni kan bosonatti hafee 2018 2019 warri hafan kuni of ijaaraa turanii jechuudha. Haga danda'ametti of ijaaraa dinagdee bakka argataniitiin hanga argatan walitti qabatanii humna isaanii jabeeffachaa turanii jechuudha. Erga kan hunda erga godhatanii booda amma waraanni bilisummaa Oromoo dhugaa dubbachuu fi sadarkaa amansiisaarra jira jechuudha. Akka sadarkaa riphee lolaatti hin jiru har'a. Ifatti lolaa jira. Oromiyaa guutuu keessa jira. Magaalota qabateeru qaba. Baadiyoota qabatee uummanni bulchiinsa mataasaa ijaarratee bakka itti bulaa jirutu jira. So warri guutummaa guutuutti hin ta'in malee haga xiqqaatee warri bilisummaa isaa argatee har'a maqaa Oromootiin nagaa argatee hidhaan kan irra hin jirre buqqeensi kan irra hin jirre bakkoonni muraasni jiru jechuudha Oromiyaa keessa. Kana hunda waliin ga'uudhaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo ammas qabsootti jira jechuudha. Egaa nutis isuma kana ilaaluuni waan isaan barbaachisu akkuma jalqaba irratti kaafne uummanni Oromoo hundi isa kana bira dhaabbachuutu barbaachisaa jechuudha. Diinni Oromoo duraan dus kan inni beekamuu qabu Oromoo harka duwwaatu jaallatama. Oromoon hidhate addunyaa kanarratti hin jaallatamu. Oromoon meeshaa qabate addunyaa kanarratti hin jaallatamu. Kan nuti of gaafachuudhaa qabnu Oromoon yoo hidhate maaf jibbamnaa isa jedhu of gaafachuu danda'u qabna jechuudha. Gaaffii kana ofii deebisuu danda'u qabna. Oromoo irratti hidhannoon kan inni jibbamuufi kun maaliifi? Sabaaf sablammoonni biyya sana keessaa Amaarri yommuu hidhatu waa'ee isaa kan kaasu hin jiru. Maaf hidhattan kan jedhu hin jiru. Mootummaan isaanii mormuu hin jiru. Warri kaabaa warri Tigraay gaafa hidhatan maaf hidhattanii maaf meeshaan isin barbaachise kan jedhu hin jiru. Oromoon garuu gaafa xiqqoo mataa ol qabatee hidhannoo gaafa jabeeffachuu gaafa jalqabu addunyaan otoo hin hafiin Oromoo irratti duulaa jechuudha. Sabni guddaan kuni maaliif hidhannoon irratti jibbame kan jedhu Oromoon gaaffii kan of gaafachuu danda'u qaba jechuudha. Hanga manaatti seenanii mana Oromoo irratti sibiilli gaariin tokko akka mana hin teenye, qotee bulaan akka sibiila hin qabanne, meenca akka hin qabanne, eeboo akka hin qabanne, qawween kan biraadha. Mana keessaatii mana qotanii keessaa yaasaa turanii haras keessaa yaasaa jiru jechuudha. Harka duwwaatti dhumaa jira jechuudha uummanni Oromoo. Baadiyaa magaalaati. Kana keessaa ba'uudhaatiif wanti inni murteessaan humna qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma ollaan keenya hidhate Oromoonis hidhachuun isa barbaachisaa jechuudha. Yeroo tokko Abiyyi gaafatame maal jedhe waa'ee warra Amaaraa hidhatu Oromoo irratti maaliif duulli gaggeeffamannaan hansaanii aadaadha jedhe. Meeshaa hidhachuun isaaniif aadaa ta'eeti Oromoo biratti immoo meeshaa hidhachuun akka salphinaatti ilaalamaa jechuudha. Oromoo hiikkachiisanii saamuun aadaa impaayera sanaati. Oromoo harka duwwaa gadi yaasanii ajjeesuun aadaa impaayera sanaati. Ajjechaa kana jalaa bahuudhaaf, saamicha jalaa bahuudhaatiif, hidhaa jalaa bahuudhaatiif, buqqa'insa jalaa bahuuf Oromoo kan isa barbaachisu kan ittiin of eeggatu hidhannoodha jechuudha. Daangaatii hanga daangaatti Oromoon utuu hidhate har'a impaayera Itoophiyaa miti, Afrikaa miti. Addunyaan Oromoo malee Afrikaa keessatti hafuuran baafattu. Sabni guddaan kun immoo yoo hidhatee gaafa of danda'e eenyuufuu akka inni gadi hin jenne beeku jechuudha. Har'a Oromoon kan itti taphatamuu fi hidhannoo waan hin qabne qofaaf. Siyaasaan Oromoo gitu hin jiru, lakkoofsaan Oromoo kan gitu hin jiru, Afrikaa sana keessatti iyyuu yoo saba lamaa tokko yoo ta'e irraan kan hafe humna akkasii kana humna guddaa addunyaan hin jaallattu. Humni guddaan kun walitti dhufee ijaaramee humna horatee hidhannoo horatee yoo biyya isaa yoo tikfate qabeenyi Oromiyaa keessaa saamamu hin jiru jechuudha. Har'a Oromoon kan itti dhumaa fi weenni maaf du'aa innaan sababa gogaasaa fedhan. Oromoon kan inni dhumaa fi jiru sababa qabeenya isaati. Albuuda isaa Oromiyaa keessa har'a kan saamaa jiru eenyudha? Addunyaan garagaraa dhufeeti keessaa saamaa jira. Kan gurguratu eenyu? Saba warra xiqqoo hidhatee biyya sana keessa warra jiru.
Mana gaarii keessa kan jiraatu eenyu? Sabaaf sablammoota warra xixiqqoo impaayera sana keessa warra jiraatan. Itoophiyaan Oromoof maalidha yoo jenne mana hidhaati jechuudha har'a. Maqumti Itoophiyaa jedhu Oromoof mana hidhaati. Lafa awwaalchi Oromoo ta'ee jira jechuudha. Maqumti suniyyuu kana jalaati kan nuti ittiin baanu humna qabaannee jabaannee gaafa Oromoon hidhate of danda'eedha. Ofitti amaneedha. Hoggana mataasaa kan itti amanatu. Gaafa qabaate sanaan Oromoon guyyaa sana jiraachuu jalqabaa jechuudha. Qabsoo karaa nagaa jedhamee waan hedduun yaalame. Hiikumti qabsoo karaa nagaa kun maali jenne yeroo hedduu wal gaafachaa turre namni gaaffii sirnaa namaa deebisuu hin jiru jechuudha. Har'a jaarmiyoonni lama jiru Finfinnee keessa saba miiliyoona 60-70 hogganu. Garuu waajjira tokko hin qaban. Waajjira tokko garuu qabsoo karaa nagaati. Sabni miiliyoona 60 fi waajjirri tokko kan hin eeyyamamne biyya akkasii keessa jira jechuudha Oromoon. Kan isa baasu erga waajjira hin qabaanne koreen jaarmiyaa kana hogganu nagaatti mana isaa jiraachuu erga hin dandeenye. Kaleessa kunoo miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo tokko manaa gabbaasanii ajjeesan. Qabsaa karaa nagaati. Nama jireenya isaa jiraatu. Nama nagaa kan namatti hin buune jechuudha. Biyya akkasii kana keessatti Oromoo waan gaafateef hawaasni kun bakkuma deemee waa himatuyyuu argachaa hin jiru jechuudha. Argachaa hin turre. Abbaan qabeenyaa Oromiyaa keessa jiraachuu hin dandeenye. Oromoo ta'e. Sabaaf sablammoota tuufee Oromiyaa irratti duroomee jira. Kun egaa hanga yoomitti itti fufaa? Qabsoon Oromoodhaan namuma tokko nama lama duroomsanii namuma tokkoof nama lama aangootti baasanii maqaa Oromootiin daldaluun kun dhaabbachuu danda'eeti dhaabbachuu qabaata. Sana booddee Oromoon akka Oromootti biyya sanarratti abbaan biyyummaa isaa mirkanaa'edha. Jireenya hanga jalqabutti qabsoon hidhannoo kun jabaatee itti fufaa nutis gargaarsa keenya ittuma fufnaa jechuudha. Tole. Tolfadhu mee adda zaara waraanni bilisummaa Oromoo akka deeggarsa qabuun akka hawwii saba guddaa dhugoomsuuf deemutti akka barbaade tarkaanfachuu hin dandeenye warreen jedhanii qeeqa mataa isaanii kallattii adda addaatiin ibsan ni jiru. Mee warreen akkasiisaniin waa'ee waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jirurra dhaabbattanii maal jettaniin namoota waraanni bilisummaa Oromoo amna gara Finfinneen xumuruu jedhanii qeeqa adda addaa dhiyeessanillee ni jiran waan ji'uufan kana kaase isin ammoo waraana kana ni deeggartu waan ta'eef abdiin keessan maal jettuun warra akkasiisaniin? Gaarii galatoon gaaffii bareedaa na gaafattee waan jettu Oromoon abbaan fidheef hin dandamuu jette. Ija dhugaatiin hin laalle tahaa yookaan sooketa biraa itti jira tahaa kan akkana jiru kana. Bari ijoolleen tuni har'aan tana hoggaa sadii keessa jirti jechuun hoggaa afuruun guunne. Har'a hoggaa sadii keessatti bikkaamma jiran kana jiran. Silaa dhugumaan Oromoon gabrummaa firra agartee waan xiqqoo sobabuu baattee harka takka taatee dhaabbatte Finfinnee isaan jaansan har'aa miiqaleedha seenan. Har'allee immoo irraa fagaatanii hin jiran. Woboon waraanni bilisummaa Oromoo hanga eeggamuu ol hangarraa eeggamuu ol carraaqanii jiran yeroo gabaabaa kana keessatti. Akkana ji'u hedduugaa akkuma tarkaanfataan jirutti bargaafataanis jira kanarra laalluu sittis hin arruusi. Nuti ammoo mataa keenyaan hanga jirrutti woboo cinaa dhaabbachuu, woboo tinnisuu, woboo deeggaruu if bodaas hin deebinu. Warri maaliif Finfinnee seenuu dhaban jiru hootu jennaan Finfinnee akka seenan godhuudhaaf naafi inni wal qabannaan naafi isii wal qabannaan Finfinnee isaan seenuudhaaf qophiidhaa karra gubbaa dhaabbachaa jiran. Kanaafuu kara qabsoo haa dhufuu akkana jiru. Kan maaliif Finfinnee seenuu dhaban jiru. Har'aan tana Jibriil walitti hidhaniiti arba hiiti jaan. Odoo silaa Oromoon wal qabattee jiraattee karaa dhaabbachuu baattee tulluu gubbaa dhaabbachuu baattee rakkoo isiidhaa beeytee gabrummaa isii beeytee gabrummaa tanaaf irra wallaalleen siyaasilaa gabrummaa warri beeku nuti yoo bilisummaa afaan beeyne maleedha. Harta ka dhaabbanne Finfinnee seenuu miti inni akkana ji'uu Finfinneetti gale silaa. Finfinnee keessarraa waan har'a alagaan itti bashannanaa jirtu
itti jiraachaa jirtu isaatu itti jiraata. Kanaafuu wal haa qabannuun jaanii hoottuun jaanii warra akkas juusaniin wal qabannee woboo cinaa dhaabbanna. Woboo si biraa hafee Finfinnee seenuu dhabanii jaan. Tolemee obbeetta fa'aa tumsa waraana bilisummaa Oromoo kana maloonni ittiin galii sassaabdan yookaan ammoo galii argattan kun mee maal fakkaata? Akkuma reefu jee amma maalirra jirtan ummataan maal jettan? Ayyee akkuma beekamu nuti akkuma Global Woboo Task Force'n waggaa 3 arfan darbe kana carraaqqii hedduu taasiseera waraana bilisummaa Oromoo kana tumsuu fi jechuudha yoo baatames hanga yaala sana hanguma tarkaanfate sana bira qaqqabeera. Oromoon kana keessatti hirmaannaa gochuu fedhii isaa qabaachaa tures hirmaateera. Hanga tokko waraana bilisummaa Oromoo yeroo dandamachiisuudha qabutti dandamachiiseera. Akka salphaatti isin ilaalamu jechuudha. Har'a isuma kana itti fufuudhaan keessumaa torbanoota ammaa kana keessaa fi Saturday dhufu kana beekuu yoo filaayirri isaa si bira jiraatte silaa asirratti iskiriin irratti illee nu agarsiisuu hin dandeessa. Bobbaa Abaa'oo Waboo kan jedhuuni qophii bal'aan tokko qophaa'eera jechuudha. Isa kanaafis taaksii foorsii cinaattis koree garaagaraa itti dhaabamee isa kana uummanni Oromoo guutummaa guutuutti akka irratti hirmaataniif afeerraan xalayaatiin waamichi garaagaraa qaamota ijaarsa garaagaraa qaban kan hawaasummaa kan mana amantaa abbootii qabeenyaa hedduudhaatiif waamichi garaagaraa taasifameera jechuudha. Qaamonni dhimmi isaanii ilaallatus sadarkaa hooggansaarra warri jiranis kanarratti ni hirmaatu. Oromoonis hanga isaan qaqqabe hundumtuu gammachuudhaan fudhateera jechuudha waan kana. So gaafa Oktoobar 15 yookaan onkoloolessa 15 isa fuuldura keenya jiru kana sa'a tokko waaree booda akka sa'a DC'tti qophiin kun karaa zuumiitiin gaggeeffamaa jechuudha. Oromoon hundumtuu achirratti dhufee hirmaachuu ni danda'a. Achirratti kan hirmaatu waan lamaafi. Tokko waraana bilisummaa Oromoo tumsuudha. Inni guddaan akka qaama qabsoo ta'ee Oromoon irraa fagoo jiru kun hundumtuu waraana bilisummaa Oromoo kana kan inni ittiin tumsuu danda'u dinagdeetiin. Inni lammaffaa immoo yaadaani. Yaada isaas dinagdee isaas walumatti qabatee Oromoon waraana kana cinaa dhaabbachuun yeroon isaa ammadha jechuudha. Inni amma ta'uufii kuni duula hedduutu waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffame haa fakkaatu iyyuu malee duulli Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru Oromoo Oromiyaa keessa jiru balleessanii Oromiyaa maqaa jettuma kanayyuu balleessanii afaan jijjiiranii aadaa jijjiiranii amantii Oromoon qabu balleessanii biyya sana sirnuma minilik durii sanatti deebisuudhaatii fi qabsoo hedduutu taasifamaa jira jechuudha. Inni kuni Abiy yeroo darbe kitaaba inni baase keessaati macaafaa ida'amuu kana baafate. Abiyyi kan inni ida'ee sabaaf sablammoota miti. Uummanni akka wal jaallatuuf miti. Walitti fide miti. Kan inni ida'atee dhufe sirnoota Oromoo cunqursaa turanii darban hunda bara Teediroos, kan Minilii, kan Dargii, Haayile Sillaasee, kan Abbaasaa, kan TPLF kana hunda walitti ida'eeti ida'amaa jedhee fide. Ida'ama kana keessatti maappii Itoophiyaa sanallee jijjiireeti ida'amni keenya kanaa jedhe. Sana keessatti hanga dhiyeenya kanaatti paarlaamaa irratti gaafa dubbatu jaarmiyaan biyya kana keessatti hin barbaachisu jedha. Kan sabaaf sablammoonni bakka nu bu'a jedhan hin barbaachisu jedha. Duulli amma biyya keessatti gaggeeffamaa jiru. Mirgi warra qabsoo karaa nagaatiifis qabsaa'aa jiraniifis hanga ammaatti biyya sana keessatti kan inni hin kennamneefi isa kanaaf. Hin eeyyamamu. Akkamitti akka sagantaa siyaasaa ida'amuu sanatti maquma Itoophiyaa sana fudhattee jiraachuu qabda. Akkuma isa bara Dargii sana, akkuma isa bara Minilik sana. Inni immoo achirratti nugusa ta'ee jiraata jechuudha. Oromoon kun isaa fi galuu dadhabeedhaa lakki bilisoomne irra jedhee masaraa mootummaa keessa siidaa Minilik keewwatanii har'a ittiin biyya bulchina jedhan kuni sirnoota Oromoo cunqursaa, Oromoo gurgurachaa, Oromoo ajjeesaa dhufan kana hunda
walitti qabameeti sagantaa siyaasaa sirnoota jaarraa tokkoo fi walakkaa darban kanatu har'a Oromoo irratti duula gaggeessaa jira. Hanga eessaatti Shaabiyaa dabalatanii jechuudha. Hanga Shaabiyaan Eertiraa irraatii ka'ee ufee Oromiyaa keessatti duula gaggeessee Oromoo hanga ajjeesutti Oromoo deeggarutu jira jechuudha har'a mootummaa sirnaa kana. Kan isaaf hidhate Oromoodhaatiif hidhatee kan lolaa jiru waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachaa Oromoon Shaabiyaa deeggaru jira jechuudha. Shaabiyaa kaleessa 91 Oromoo gananii Oromoo waraana Oromoodhaa kaampiitti naqanii warra fixan. Har'a warri kun marsaa lammaffaa deebi'anii dhufanii har'a biyya sana kan bulchaa jiru eenyu? Shaabiyaa. Tikni har'a impaayera Itoophiyaa sana tiksaa jiru kan Shaabiyaati. Naannoo Finfinnee irratti waraanni amanamaan hedduun kan eenyuti? Waraana Shaabiyaati. Har'a warra kanatu akka iskwaadiitti kiiling iskwaadiin hedduun ijaaramee Finfinnee keessatti har'a warri hoogganaa warri jiran Abiyyiin itti marsanii warri eegaa jiran kan Shaabiyaa kana jechuudha. Warra kana uummata deeggarutu har'a waraana bilisummaa Oromoo akka inni fuulduratti hin tarkaanfanneedhaatiif gufuu warri itti ta'an hedduun ni jira jechuudha. Isa kana hubachuu qaba uummanni Oromoo. Karaa biraatiin biyya sana keessatti Oromoon akka Oromootti mataa ol qabatee akka inni hin jiraanneef haamilee kallattii garaagaraatiin cabsuun karaa amantii isaatiin Oromoo gidduutti diinummaa walitti naqanii kan waggaa meeqaaf Oromoon waliin kabajachaa ture har'a garaagarummaa hedduun isaan gidduutti akka uumamu kan inni taasifamaa jiru hedduudha jechuudha. Kun hundumtinuu Oromoon akka inni hin tokkoomne, Oromoon akka inni walii wajjin hin dhaabbanne, Oromoon akka inni waliin dhaggeeffanne, yeroo hundumaa Oromoon wal balaaleffachaa wal dura dhaabbachaa akka inni jiraatuudhaatiif sirna jabaa tokkotu gadi dhaabbachaa jira jechuudha. Sirna kana kan nuti ittiin diiguudhaa dandeenyu, sirna kana kan nuti duratti dhaabbachuudhaa dandeenyu mootummaa amma jiru kana afaan Oromoo dubbata. Afaan Oromoo dubbata jechuun mootummaa Oromooti jechuu miti. Nama dhiigni isaa Oromoodha jechuun Oromoof dhaabbata jechuu miti. OPDO'n waggaa 27 Oromoo qorxomsitee nyaachaa turte. TPLF jala teesse. PP'n immoo har'a nafxanyaa Amaara jala teesseeti Oromoo nyaachaa jirti. Garaagarummaan qaban. Aamuma TPLF kaleessaatu har'a biyya bulchaa jira. Wanti jijjiirame hin jiru. Abiyyi Faatiin warruma kaleessa TPLF uffatu guddifate aangooma itti kennanii deemanii malee wanti jijjiirame hin jiru. Jijjiirame inni jedhamu yoo sagantaan siyaasaa jijjiirame yoo sirni jijjiiramedha. Wanti jijjiirame hin jiru. Warruma waggaa 27 Oromoo basaasee mana hidhaatti naqee ficcisiisaa warruma turetu har'a carraa argateeti aangootti ol ba'ee jechuudha. Karaa biraatiin TPLFuma kaleessaatu achirra taa'aa jira. Warruma kaleessa miilla Oromoo irraa kutaa turan. Warruma kaleessa Oromoo ija jaamsaa turan. Warruma kaleessa qabeenya Oromoo warra saamaa turan. Warruma kaleessa warra akka Jaalladhii Gammadaafa bakka buusan warra wallaalame. Isaanuma torra aangoorra jira. Abiyyi faa isaanuma. Abbaan Duulaa faa isaanuma. Namni haaraan har'a aangootti ba'een jiru. Eerroo isa qabsaa'aa ture hunda kaan fixanii kaan mana hidhaatti naqaniiti fixani. Sadarkaa kanarra waan jirruu fi har'as kan Oromoo akka Oromootti nu baasa jenneedha itti amanuudhaa qabnu. Oromoon yoo qalbiinsaa walitti deebi'ee wal wajjin dhaabbatee qabsoo amma dhufeedha as ga'e kana. Waraanni bilisummaa Oromoo murteessaan Finfinnee galuu miti. Murteessaan Oromoo wal ta'ee dhaabbachuudha. Gaafa Oromoo wal ta'eedha gaafa dhaabbate waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee galuun wanti isa rakkisu hin jiru. Kiloomeetirii xiqqoo tokko Finfinnee irraa kan inni har'a jiru. Fagoon jiru irraati. Biyya abbaasaa keessa jira. Akka durii gammoojjii keessa taa'ee aduutiin gubachaa hin jiru. Akka durii gammoojjii keessa taa'ee beeluutiin dhumaan jiru. Eebuutiin dhumaan jiru. Oromiyaa keessaatii Oromoo wajjin abbaasaaf maatii isaa sanyii isaa wajjin qabsoo gochaatti jira jechuudha. Kana wajjin dhaabbachuun immoo yeroon isaa amma waan ta'eef nuti akka jaarmiyaa ABO WBOtti waamichi nuti har'as Oromoodhaatiif goonu waraana bilisummaa Oromoo tumsuun akka filannootti ilaalamuu qabu. Akka dirqamaatti namni Oromoo ta'e tumsuun dirqama jechuudha. Maaliif bor jiraachuuf? Yoo boru hin jiraanne akkuma kaleessa tokko tokkootiin hayyuu Oromoo keessaa funaananii ajjeesan. Haacaaluu gaafa ajjeesan
Oromoon waan hedduu jedhe. Garuu tarkaanfii fudhateera hin fudhanne. Hanga yoomiitti nuti warra gumaa nyaatee taa'u maaliif taana? Akkuma sabaatti sabni hagas ga'u kuni yeroo hundumaa gumaa nyaata. Ri'aakshinii hedduu agarsiisuu dandeenya. Aakshinii garuu hin qabnu jechuudha. Gaafa gootiin nu jalaa ajjeefamu, gaafa hayyuun nu jalaa ajjeefamu, gaafa qabeenyi nu jalaa saamamu, gaafa manni meeqa Oromoo irratti gaafa gubatu, gaafa haati Oromoo ilmaan ishee irra teessee ajjeesanii irra teessanii boo'isan, namni sooshaal miidiyuma kana irratti waa barreessuu, waa maxxansuu, asuma irratti gadda isaa, hooma isaa mul'ifachuu malee akka isa kaaniitti ijaaramee hidhatee gumaa isaa baafachuu fi galma barbaadu sana